Daawwattoota keenya bakka jirtanitti nagaa waaqa isiniif haa baay'atu. Kun qophii sagantaa sona jireenyaa televezyiinii Mo'aatiin torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaatudha. Akkuma beekamu torbee akkan kaase sona jireenyaa qophiilee hawaasummaa fi dinagdee irratti xiyyeeffatan irratti kan hojjetudha. Haaluma kanaan torbee darbee yaadota tokko tokko kaasneerra. Haa ta'u malee yaadota sana immoo gadi fageenyaan torban ilaaluun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef har'a waa'ee tokko qabadhee dhiyaadheera. Waa'ee kun booda ofii ishee isin barsiisti. Hanga dhumaatti akkan wajjin turtan isin gaafachaa qopheessaa sagantaa kana ana Seenaa Mal Abdiisaati. Ogeessi kaameraa immoo Raabseenaa Darajjeeti. Amma dhumaatti akkan wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. Yaadolii gurguddoo kaasnee irratti haasa'uuf kan qophaa'edha. Haaluma kanaan sagantaa gaarii hojjennee dheena mana. Muuxannoo qabnu ilma namaa irratti jireenya ilma namaa adeemsa jireenya ilma namaa keessatti jireenya hawaasummaa akkasumas dinagdee wal qabatee xiinsammuu wal qabatee akkasumas tura ooltummaa irratti gadi fageenyaan sagantaa hojjetudha. Haaluma kanaan guyyaa har'aa mata duree tokko qabannee dhiyaanneerra. Mata dureen qabannee dhiyaannes yaada guddaa tokkodha. Yaadni kun jireenya ilma namaa irratti gufuuf kan ta'u diina guddaa ilma namaa kan ta'e haala mijataa garuu haala mijataa fakkaata haala mijataa kan hin taane afaan Ingiliffaatiin comfort zone isa jedhamu jechuudha. Jireenya ilma namaa baay'ee irratti akka hin guddanneef akka quucaru kan godhuu fi nama baay'ee duubatti kan hambisuu fi diina guddaa dhala namaa kan ta'e irratti kaasna. Haaluma akkasiitiin comfort zone yeroo jennu kan haala mijataa sirrii hin taane. Naa jennu haala mijataa jechuun haala mijataadha. Garuu haalli mijataan sun haala mijataa ta'e osoo hin ta'in ilma namaa kan qabee hammatee kan ta'u mijateef osoo hin ta'in waan akka mijateef godheetoo ittoo isee jireenya isaa duubatti kan harkisu. Yeroo jennu haala mijataa wal qabsiisnee yeroo kaasnu haalotii ta'uu danda'u, iddoo ta'uu danda'a, akkaataa jireenya isaa ta'uu danda'a, barsiifata ta'uu danda'a. Haala adda addaatiin mijataa fakkaate garuu mijataa kan hin taane waan gaarii kan namaaf qabu kan fakkaatu garuu yaada gaarii waan hin qabne ilma namaa kan hammatee of keessatti qabatu jennee yaadna. Kanarratti maal jettaa? Comfort zone yeroo jennu yeroo baay'ee akkuma ati jette haalonni mijataa fakkaatanii garuu mijataa hin taane jireenya keenya irratti dhiibbaa wantoonni uumanii jireenya dhala namaa irratti wantoonni dhiibbaa uuman baay'een jiru. Gaarii fakkaatee wanta mijataadha fakkaatee nutti ho'ee yeroo jirutti garuu duubni isaa miidhaa ta'ee yeroo inni itti argamu. Dudduubni isaa yeroo inni itti miidhaa ta'ee kufiinsa hin taaneedhaaf yeroo inni itti nu saaxilutu jira wanta ta'eedhaaf comfort zone kana keessaa haala kamiin bahuu dandeenya kan jedhu sagantaa har'a qabnu kanarratti ilaallaa jedheen abdii qaba. Dhaggeeffattoonni keenyis unufaana buutanii akka isaan barumsa keenya kana yookaan muuxannoo hamma beeknu nuyi keenyu kana abdiidhaan nufaana akka dhaggeeffatan hin jedha. Akka daawwatan hin jedha. Kanaaf comfort zone maali? Dhiibbaan isaa hoo maali? Faayidaan isaa hoo maali? Akkamiin kana keessaa bahuu dandeenya? Qophii jedhudha har'a kan qabnu wanta ta'eedhaaf dhaggeeffattoonni keenyi obsaan nufaana taatanii akka nu daawwattan abdiin sin eegganna. Guddaa galatoomii yaada guddaan nu kaaste. Yaa'u qophiin keenya har'aa akkuma ati kaaste comfort zone yookaan haalli mijataa sirrii hin taane maalidha? Miidhaan fidu maanni? Haala akkamiitiin immoo keessaa bahuu dandeenya? Kan jedhu irratti kaasna. Haaluma kanaan miidhaa inni fidu keessaa yeroo ilaallu akkuma jalqabaatti irratti kaaste wanta mijataa hin taane garuu mijataa fakkaate sammuu keenya jireenya keenya qabee taa'u waan ta'eef miidhaa fida waan ta'eef miidhaan kun maali? Miidhaan comfort zone yookaan immoo haalli mijataa sirrii hin taane fidu maalidha kan jennu yeroo ilaallu ofii keenya isa dhugaa akkan arganne nu godha.
Gaafa haala mijataa keessa teessu sitti fakkeessa sitti ho'a sana keessaa bahuuf hin carraaqxu yoo ta'e haaluma mijataa sana keessa waanuma xiqqoo wayii qabattee ispeesii xiqqoom keessatti waan ofirraa qabdu quuftee fakkeenyaaf yoo kaasne namni tokko hojii tokkoon jiraata yoo ta'e yookaan immoo miindafamee jiraata yoo ta'e galii miindaa sanarraa argatuun qofa jireenya isaa hoogganaa waan harkaa gara afaaniitti deemtu qofa hordofaa jireenya sirrii hin taane yookaan immoo jireenya uumameef qixaanitoo hin jiraatiin jireenya nama biraa yookaan immoo mul'ata nama biraa qabatee yeroo deemu sana keessa of danda'een galii addaa argachuudhaan yookaan immoo of jijjiiree yaada koo jijjiiree maatii koo jijjiira kan jedhu isa keessaa bahuuf sodaachuu danda'a jechuudha. Gaaf sodaatu immoo ofii isaa isa dhugaa akka hin arganne godha. Gaafuma jalqaba uumamu waaqayyo keessa isaa kan kaa'e dandeettii poteenshaalii humna waa jijjiiru humna waa fidu humna waa hojjetee jijjiiruu fi gara milkaanaatti deemuu kan qabu sana irratti fayyadamuu danda'u jechuudha. Maaliif namni of hin beekne waan ofirraa qabatti fayyadamuu danda'u. Gaafa bartee keessa lixxedha waan ta'eef maal jechuudha. Kan inni tokko kanadha. Kan biraa immoo ati nuuf kaasi. Yaada gaarii kaastee ofii keenya akka of hin barre yaada nu godhu irratti yaada bareedaa kaasteetta dhugaadha. Kan biraan garuu dandeettii barachuu keenya dandeettii abdeetuuf gochuu yookaan of haaressuu keenya yeroo inni nu keessatti ajjeesutu jira. Maaliif barumsa tokko dhalli namaa yookaan dhaloonni ammaas taane dhaloonni dura jirus dandeettii barachuusaa yeroo inni itti isaan keessatti ajjeese yookaan nu keessatti ajjeesetu jira. Maaliif digirii tokko qabate yookaan dippiloomaa tokko qabate waajjira tokko galee achii booda garuu konvertizoon inni jennu sun itti dhaga'ama waan dhufeedhaa fi waan gana digiriin biraa yookaan maastarsiin biraa yookaan dalagaan biraa waan jiru fakkaate itti mul'anne. Maaliif itti waan jiruudhaaf jechuudha. Carraa maalii isa dhowwachaa jira? Itti ho'uunsa konvertiin sun itti dhaga'amuunsaa carraa maalii isa dhowwachaa jira? Carraatti of haaressu, carraatti of ilaalu, carraatti of jijjiiru isa dhorkachaa jira. Inni kun maali? Isaaf sa'aatii sanatti akkuma ati jettee of baruusaa isa dhorkeeti. Irra darbees immoo maal godhe? Akka inni of hin haaressine. Waan haaraa akka hin baranne. Darbee akka hin jijjiiramne. Darbee muuxannoo biraa akka hin fudhanne. Isa godhe jechuudha. Kanaatiif har'as taanaanii carraa qabna. Carraatti of ilaallee carraatti jireenya haaraatti bahuu dandeenyu. Konvert zoonii sana keessa carraatti bahuu dandeenyu har'as qabna waanta ta'eedhaa fi dhaloonnis ta'e daawwattoonni keenyis tokko tokkoon keenya rakkoon akkasii qabaachuu dandeenya waanta ta'eedhaa fi konvert zoonii nutti dhaga'ame sana keessaatii baanee haala ittiin of jijjiiruu dandeenyu malachuu dammaquu ofirratti dammaquu hojii iddoo jirru irratti dammaquu maaliifi wanti nutti eekoo sababa malee miti. Konvert zoonii nutti dhaga'ame suni sababa malee miti. Garuu bu'aa isaarraa miidhaa isaatu caala. Kanaaf dammaqnee bu'aan isaa eessa jira? Faayidaan isaa immoo eessa jira kan jennu osoo laallee gaariidha. Kanaaf carraa darbinee barachuu keenya nu dhorkaa jira jechuudha. Maaltu konvert zoonii naannoo keenya jiru, iddoo nuyi jiru. Suni jechuudha. Kanaaf isa kana immooti hanqisuu qabna. Yaada jedhuun qaban. Guddaa galatoomii yaada guddaa nu kaaste. Yeroo hundumayyuu carraan guddachuu jira. Carraan bal'achuu jira. Garuu guddachuudhaaf jijjiiramuuf bal'achuuf guyyaa har'a jirtu irraa kaastee yoo hojjette jijjiiramuu dandeessa. Yaada guddaa nuuf kaaste. Guddaa galatoomii inni kan biroo hirkataa nama godha. Konferensi zoonii keessa gaaf jirtu yaada mataa keetii miti kan sochootu. Namatti hirkattee sochoota. Mul'ata nama biraadatti hirkattee sochoota. Gorsa nama biraadatti hirkattee sochoota. Ofitti amanamummaa ofirratti murteessu, mana kee irratti murteessu, jireenya kee irratti murteessu hin qabdu. Hirkataa si godha. Maaliif murteetti murteessullee naannoodhuma kee kan jiru wal fakkaatuuf namatu mul'ata kee fuudheetoo yookaan immoo mul'ata namaatiin hoogganamta malee mul'ata keetiin hin hoogganamtu.
Waa tokko murteessuuf jireenya keetti murteessuudhaaf naannoo keetti murteessuudhaaf mana keetti murteessuudhaaf dirqama yaada nama biraa barbaadda. Konfortizoonii keessaan baanii taa'aa jechuudha. Maaliif achi keessatti sittoo'ee waan jiruuf yaadnati qabdu naannoon sana kan jiru malee sana keessaa baatee sanduuqa sana keessaa baatee yaaduu hin dandeessu. Kanadha. Inni kan biroos immoo nu kaasta. Kan biraan asirratti dabalu ani maali? Murtoo nu ilaannu hammeessa. Murtoo nu ilaannu hammeessa. Murtoo jireenya keenya irratti ilaannus ta'e murtoo nuyi jireenya namaa irratti illee murteessuun yeroo tokko tokko carraan ofirratti murteessu keenyallee dhiphaadha. Namarratti carraa namarratti murteessutu bal'ata yeroo baay'ee. Inni kun maali? Konvert zooniin naannoo keenya jiru suni unuuf mijataadha wanta ta'eedhaa fi nama biraafis akka mijatu itti ilaalla. Wanti sun garuu mijataa miti. Nuufiyyuu qixa keenya ilaaluu barbaanna. Inni kun maali? Murtoo hin taanedha. Murtoo hammeessaadha. Inni kun jechuudha. Kanaatiif nama biraadhaaf illee murtoo gaafa laannullee namni biraa suni meebii darbee deemeera ta'a. Darbee tarkaanfateera ta'a. Of jijjiireera ta'a. Nuyi garuu iddittiima waan jirtu saanduquma sana keessa yaada jirtu qofa waan qabannee jirruudhaa fi yaada murtoo tokko gaafa nama sanaaf dabarsinullee murtoon keenya hammaataadha. Hin hammeeffama murtoon keenya. Fudhatama dhaba. Maaliif fudhatama dhaba? Bakka darbee yaada keenya sana biraa dhaloonni jiru yookaan cina keenya namni jiru suni darbee deemeera kaa. Tarkaanfateera amma isteeppii ta'e tarkaanfateera wanta ta'eedhaa fi kan keenya duubatti hafee jira ammayyuu. Maaliif saanduqa konvert zooniin nutti dhagahame sana keessa baanee hin jiru wanta ta'eedhaaf jechuudha. Kanaatiif yeroo sana murtoon nu ilaannu hammeessaa gaafa ta'aa dhufu dammaquu qabna. Maaliif seenaan maaliif murtoo ani murteessu fudhachuu dhabe? Mallattoo gaaffii sammuu keenya keessa kaa'uu qabna jechuudha. Mallattoo gaaffii sanaadhaaf garuu qaama sadaffaatu dhufee nuu deebisuu qaba otoo hin taane ofiima ofirratti dammaqnee deebisuu qabna. Bahuudhaaf achi gidduudhaaf bahuudhaaf jechuudha. Yaada keenya fageessuu qabna. Nu barsiisuu qaba yaadni hammeessaa murtoo hammeessaan nutti deebi'e suni nu barsiisuu qaba. Kanaaf har'as dhaggeeffattoonni keenyi intini kana keessa warri jirtan jiraachuu dandeessu. Murtoon keessan hammeessaa yeroo inni itti ta'e maaliif? Murtoo ani laadhu maaliif? Haasaan keessan illee yeroo inni itti haasaa mi'oofne namatti hin tolle yeroo inni itti ta'u jiraachuu danda'a. Maaliif haasaa ani yeroo hundaa baree fi haasaa yeroo hundaa seenaan bare tokko dhiisuu ta'uu danda'a. Kanaatiif inni kun immoo maaliif tokko ta'uu dhiisuu danda'e? Ani kanuma koon qabadhaa. Kan seenaa baruun barbaadu. Seenaan kan masaa qabata kan koo baruun barbaadu. Yoo ta'e kana kan dhaloota ajjeesaa jiru amma. Hunduma keenya yoo kan ajjeesaa jiru kana anatu jira, anatu uf beekaa, anatu beekumsas qabaa jenna. Beekumsi keenya garuu konfort zoonii keessa waan jiruuf qixa sanaan jira malee sanaa ol hin jiru. Hin jiru. Kan isa nuu oli jiru dhageetti nu dhorke kaa. Maaltu dhageetti nu dhorke? Konfort zoonii nuyi keessa jirrutu nu dhorke. Kan nu darbee jirutu baay'ee waan jiruuf jechuudha. Kanaaf har'as dhaggeeffattoonni keenya kana keessaa bahuu qabna, dammaquu qabna, irratti sammuu keenya irratti hojjechuu, tarkaanfachuu qabna kan jedhu yaadan qaba. Yaada guddaa nuuf kaastee guddaa galatoomii murtoo keenya akka ammeessu beekamaadha. Yeroo hundumaa murteessuun beekumsa keenya irratti hundaa'a. Beekumsi keenya immoo kan maddummoo iddoo jiraachaa jirru yaada nuti yaadaa jirru iddoo oolmaa keenya murteessa. Murtoon gaafa sana jireenya keenya irratti murteessinu qixa keenya waan ta'eef murteen sun illee du'aaf nu saaxiluu danda'a. Karaarraa nu maqsuu danda'a. Gorsa illee namaaf yeroo laannu nama karaara sirriirra jiru illee karaarraa dabsuu dandeenya jechuudha. Obbira dabarree nama biraas gorsuu hin dandeenyu murtiin ofirratti murteessinus immoo hammeenyaan kan guutame ta'uu danda'adha. Inni kan biraa jijjiirama wajjin madaquu hin dandeenyu. Gaafa konfort zoonii keessa jiru jijjiiramni yoo dhufe jijjiirama sana wajjin dafnee madaquuf baay'ee nutti ulfaata. Maaliif haalli nuti keessa jirru kan biraati. Jijjiiramni yeroo dhufu garuu jijjiiramni sun humna keenya ol ta'eetoo nutti ulfaateetoo isa wajjin wal baruu hin dandeenyu. Kanaaf gufuu guddaadha. Jijjiiramni gaafa dhufe jijjiirama sana wajjin akka hin deemne
wantoota tokko tokko dafneetoo gara keenyatti akkam fudhanne fi fudhanneet dabarsinee dammoo akka irratti hin hojjenneef gufuu nuti ta'a jechuudha. Kunillee akka yaada tokkotti nuuf qabuu danda'a. Yaada bareedaa kaasteetis asirratti kan itti dabaluu barbaadu yeroo inni itti balbala nutti cufullee jira. Balbala guddinaa. Yeroo inni itti balbala guddinaa, balbala ittiin jijjiiramuu dandeenyu, balbala ittiin konvert zoonii sana keessaa bahuu dandeenyu, carraa sana yeroo inni itti nutti cufullee jira. Carroonni baay'een osoo jiranii, carroonni nuyi filannee itti galuu dandeenyu. Carraa tokko lama miti. Filannee itti galuu dandeenyu meeqa osoo jiruuti yeroo inni itti carraa sana afaan nutti cufutu jira. Wal bira si dabarsa beektaa. Kanaaf carroota kana garuu akka inni nutti hin cufneedhaaf maal gochuutu nurraa eegama? Tattaafachuu. Eessaan carraan jiru kan jedhu achi keessaatii baanee konvert zoonii sana keessaatii baanee lafa carraan keenya jiru tattaafannee carroota filannee itti galuu dandeenya. Carraa hojii ta'uu danda'a. Carroota baay'eetu jiru. Carraa biizineesii ta'uu danda'a. Carraa hojii mootummaas ta'uu danda'a. Carraa hojii dhuunfaa ittiin hojjechuu dandeessu ta'a. Wantoota baay'eetu jiru. Wantoonni nuyi of keessaa baasnee hojjechuu dandeenyullee jiru. Carraa biraa ganaa bakkeerraayyuu osoo hin taane jechuudha. Kanaatiif carroota kanallee nutti cufa. Maaltu konvert zoonii? Haala mijataa fakkaate haala mijataa miti garuu beekumsa nuyi qabnu dandeettii nuyi qabnullee nu keessatti ajjeeseeti. Dookumentiin keenyillee yeroo inni itti expaayirdii ta'eeram dookumentiin koollee kanaa boodaan darbuu hin danda'u haqee dorgomuu hin danda'u yeroo nuti itti jennutu jira. Maal godhe? Konvert zooniin kaleessa iddoo qacaramne sana nu kaa'ee jechuudha. Nuttoo iseeti akka nuyi darbinee immoo carraa biraa balbala biraa hin barbaaddanne nu godhe jechuudha. Kanaatiif dookumentiin keenya osoo expaayirdii hin ta'iin iddoo tokkotti qacaramne bakka kana malee biddeen hin jirtu jennee taa'uu hin qabnu. Kanaaf dhaggeeffattoonni keenyis dhaloonni dookumentii harkaa qabnus dhaloonni gana barachaa jirrus dhaloonni barumsa carraa barumsa keenyaa guddifachaa jirrus borus ta'e gara fuulduraatti kan darbeera gara fuulduraatti dammaquudha kan qabnu. Iddoon nuyi jirru mijataa miti. Jala muree kanan jedhu carraa keenya gubaa jira. Carraa keenya dabarsaa jira. Waan nuyi uf harkaa qabnu, warqee nuyi uf harkaa qabnu nu harkatti ajjeesaa jira, nu harkatti gatii dhabsiisaa jira malee haala mijataa fakkaate haala mijataa miti. Irratti haa dammaqnu. Waan uf harkaa qabnu irratti dammaqnee haa hojjennu. Ergaa jedhuun qaba jechuudha. Eeyyee akkuma tikaaste carraa ilma namaa guddinaaf qabu baay'eetu jira. Carraan kan barates kan hin barannes hojii hojjechuudhaaf hojjijjiiruudhaaf keessumaa biyyoota guddanne kana tokko Itoophiyaa kana keessatti qotee bulaa ta'uu danda'a, daldalaa ta'uu danda'a, nama hojjetaa mootummaa ta'uu danda'a. Of jijjiiruuf karaan carraan guddaa jiru. Gaafa garuu waan xiqqoo irratti quufne inbooksii tokko keessatti yookaan immoo sanduuqa tokko keessatti gallee yaada sanaan hoogganamne konfert zoonii keenya keessaa bahuuf hin dandeenyu yookaan immoo hin shaakalle carrooliin hundumti kun iyyuu. Karaa kan ka'e immoo sammuun keenya illee miidhamuu danda'a. Namni yeroo dheeraaf haala mijataa keessa ture, haala mijataa sirrii hin taane keessa ture. Gaafa carraan baay'ee darbee dhumarratti dammaqu dhibee xiinsammuutiin illee saaxilamuu danda'a. Sammuun isaa illee miidhamuu danda'a. Kanarraa kan ka'e namni dhukkubsachuu illee danda'a. Haala adda addaa keessa galuu danda'a. Namoonni baay'een isaanii carraa guddaa dabarsanii bukkee dabarsanii garuu carraa sanatti yeroo dammaqan kan maraatan illee jiraachuu danda'u. Dhukkubsatanii kan sirrii ciisan haala adda addaatiin rakkoo keessa kan galan jiru. Kana jechuun dammaquu waan guddaadha. Gaaf dammaqxu immoo carraa sanatti dammaqxee hojjechuudha malee hundumti kun wanti carrooliin kun na darbaniiru jettee of keessatti deebitee of miituu xiinsammuudhaaf saaxiluun immoo barbaachisaa miti. Kanaafillee nama saaxila. Yeroo dheeraa konfert zoonii keessa yeroo turru sammuun keenya akka seeraan hin hojjenne akka duubatti harkifamu kan gochuu danda'a. Daawwattoota keenya kun qophii sona jireenyaati.
Qophii sana jireenyaa torbee kana mata duree godhatee kan dhiyaate haala mijataa sirrii hin taane yookaan immoo koonfartii zoonii isa jedhamu kan galfaate. Haala mijataa sirrii hin taane akkamittiin dhufa? Maalidha? Miidhaa isaa maali? Akkamittiin immoo keessaa bahuu dandeenya kan jedhu irratti waa'ee lakkoo abee wajjiniin haasaa jirra. Hanga dhumatti nu wajjiniin tura. Inni kan biraa immoo akkamittiin kana keessaa bahuu dandeenya? Miidhaan isaanii tarreessineerra. Jireenya namaa qaba. Dandeettii waa barachuu, waa yaaduu qaba. Akka of hin taane nu godha. Namarratti akka harkaan nu godha. Akkasumas murtee keenya hammeessa. Dhibeef illee nama saaxiluu danda'a jenne tarreessineerra. Akkamitti immoo naannoo yookaan immoo naannoo mijataa sirrii hin taane kana keessa koonfartii zoonii keessaa bahuu dandeenya kan jedhu irratti haasofna. Inni jalqabaa rakkoo sodaachuu dhiisudha. Rakkoo keessatti waa barta. Dogongora rakkoo kufaatii gaafa sodaachuu dhiistee fuulduratti dhiibdee baatu koonfartii zoonii sana keessaa bahuu dandeessa. Hanga rakkoo sodaatutti chaalenjii sodaatutti kun natti dhufuu danda'a jettee gara fuuldura keetitti carraas fuuldura jiru fuuldura dhaabattee socho'uu dadhabduu irratti jijjiiramuu dandeessu. Kanaaf inni guddaan rakkoo kufaatii dogoggora sodaachuu dhiisuu chaalenjii fuuldura dhaabachuu kan jiru irratti. Yaada sirrii kaastee yaada bareedaadha. Haala kamiin keessaa bahamuun hin danda'ama ammoo kan jedhu yaadota tokko irratti naasofna. Akkuma ati jettee rakkoo sodaachuu dhiisuudha. Sirriima jettee rakkoon sodaatama taanaan chaalenjiin hin sodaatama taanaan haala mijataa sana keessaatii bahuun hin danda'amu waanta ta'eef jechuudha. Inni biraanii sodaa fuuldura dhaabachuu. Sodaa fuuldura dhaabachuu. Sodaa fuuldura dhaabachuu gaafa jennu wantoonni tokko gaafa nu sodaachisanii ara wanti sun nama sodaachisa jedhanii jalaa fiiguu yookaan immoo jalaa zoorre jechuudha osoo hin taane wantoota nama sodaachisan sana fuuldura dhaabattee chaalenjii gochuudha. Maaliifi si osoo hin taane sa'aatii ati waan nama sodaachisu sana fuuldura dhaabattee keessa darbuudhaaf yaaddutti si osoo hin taane kan sodaate jalaa goru waan si sodaachisu sanatu si jalaa gora. Osoo hin jaallatiin jechuudha. Kanaatiif sodaa keenya fuuldura keenya buusuu dhiifnee ofii keenya dura bu'uudha baqa murteeffachuudha. Murtoo sirrii murteeffachuudha jechuudha. Inni kun maaliifi haala mijataa sirrii hin taane sana keessaa bahuudhaafi ammayyuu sodaa keessa jirra taanaan sodaa fuulduratti ilaalaa itti deemuun barbaannu gaara nutti ta'a taanaan sodaan suni ammas achuma jirra waanta ta'eedhaaf. Ammas laayifiin keenya achuma naannaa waanta ta'eedhaaf jechuudha. Kanaatiif sodaa keenya dura buunee ofii keenya duratti argamuu qabna. Sodaan nu duratti argamuu hin qabu. Sodaan dursee nu duratti argamuu hin qabu. Sodaachuu hin qabnu baqa. Chaalenjii jiru akkuma darbuu qabna. Chaalenjiin jiru akkuma jinnu sodaachisuu hin qabu jenne sodaanis immoo chaalenjii sana keessa akka hin dabarreef yaaddoo nutti ta'uu hin qabu. Yaada jedhu hin qaban. Yaada guddaadha. Yaada guddaa nuuf kaastee sodaan namaa haaluma inni keessa jiru yookaan immoo rakkoo inni keessa jiru haala mijataa inni keessa jiru wal madaaleeti yeroo baay'ee kan qabu. Tokko jijjiiramuudhaaf hirriba dhabuu sodaachuu danda'a. Hirriba kan jaallatu jira. Ka'ee ganama hojjechuudhaaf sa'aatii 11-12 dafee ka'ee hojjetee of jijjiiruudhaaf sana keessaa bahuuf jireenya isaa jijjiiruuf hirriba dhabuu sodaachuu danda'a. Hirriba dhabuun jiraachuu danda'a jechuudha. Isa bira darbuun barbaachisaadha. Tokko immoo maal naan jedhu namni maal naan jedha yoon kan hojjechuu jalqabe sodaa yaadni namaa maal fakkaata kan jedhu sodaachuu danda'a waan ta'eef maal naan jedhu bira darbee yaada mootaa qabatee fuulduratti deemuunis baay'ee barbaachisaadha. Riskii sodaachuutu jira. Akkuma bu'aan jiru kisaaraan waan jiruudhaafi fuuldura koo kisaaraan jira akkamittan itti fufa sodaan jedhu faallee jiraachuu danda'a. Inni kun immoo akkuma jenne haala mijataa sana keessaa nu baasuu hin danda'u. Sodaachuun riskii jiru sodaachuun kisaaraa sodaachuun
maybe kisaara tokko lama argite gara bu'aatti baata wanta ta'eedhaafi sodaachuullee hin qabamu. Kisaaraan dhufu riskiin dhufu. Faayinaansii lafa kadhuu dandeessa. Kiisiin kee duwwaa ta'uu danda'a. Qormaata baay'eetu jiraachuu danda'a. Kanaatiif yeroo sana kiisii duwwaa taateeti akka nama kiisii guutuutti akka nama gollisaa guutuutti sodaa tokko malee bor nan darba keessa kan jedhuutiini chaaleenjii sana dhiibuun dirqama keenya jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa galma yookaan karoora kaawwachuudha. Gaafa haala mijataa sirrii hin taane keenya keessaa bahuudhaaf murteessine galma kaawwachuu ni dirqama. Namni galma hin qabne galma isaan keewwan karooraan keewwan eessaa ka'ee eessa akka deemu barbaadu hin beeku jechuudha. Xiyyaara koompaasii malee socho'u jechuudha. Xiyyaarri tokko Itoophiyaa irraa ka'ee Ameerikaa deemuuf koompaasii mataa isaatiin socho'a. Koompaasiin jedhatti yookaan galaana diimaa irratti kufuu danda'a. Yookaan immoo qilleensa irratti gubatee hafa. Maaliif eessaa ka'ee eessa akka deemu waan hin beekneef qilleensuma irratti naanneetu gubata jechuudha. Namnis akkasii. Karoora keenya konferensoonii keessaa bahuudhaaf gaafa murteessine karoora keenya keewwanne galmaaf karoora keenya keewwanne haala sanaan haala karoora keenyaatiin socho'uunii fi galma keenya bira bahuun baay'ee barbaachisaa fi baay'ee murteessaadha. Yaada bareedaa kaastee yeroo tokko mootii maaltu jira? Kufaatii irraa si barsiisa. Kufaatii irraa barachuu. Nun kuftaan kaata. Kufuun akkuma jiru ka'uun jira. Ka'uun akkuma jiru immoo kufuunis jira. Akkuma sila jenne bu'aan jira kisaaraan jira wanta ta'eedhaaf jechuudha. Yeroo tokko buufatta yeroo tokko kasaarta. Inni kun maa inni adeemsa biizineesii yookaan immoo adeemsa karoora kee boruu wanta ta'eedhaaf jechuudha. Akkuma kana kufaatiin tokko gaafa hin kuftu taanaan si jammar hin bartu. Yoo kufte kufaatii irraa kanatti of eeggattu. Yoo mucucaatte mucucaachuu irraa kanatti of eeggattu. Kanaatiif kufaatii irraa nama barsiisa. Haala mijataa keessaa bahuudhaaf jechuudha. Haala mijataa sana bahuu kan nu dandeessisu kufaatii kaleessa kufnee bahuu dhabne sanarraati har'a garuu irraa baranne maaliif akka kufne yoo ofirratti dammaqne maaliif akka kufne yoo barre kufaatii keenya irraa barumsa barannee garamitti darbina gara carraa fuula keenya duratti darbuu hin dandeenya jechuudha. Inni kun maal inni kufaatii keenyatu nu barsiise. Amma fakkeenyaaf kutaa 10tti yookaan kutaa 9tti kufteetta yoo ta'e gara 10tti hin darbine yoo ta'e ammallee carraan keessa deebi'uu dhiphaadha. Dur garuu yeroo kan keenya 9 keessa deebita. Kufteetta taanaan dura 9 keessa deebita. Edda keessa deebitee garuu maal baratteetta? Kaleessa maaliifan kufee hiriyoota koo warra 10 keessa jiran biraa maaliifan hafee? Kan jedhu si barsiisee kufaatiin kee ati kaleessa kuftee 9 keessa jirtu suni warra 10 keessa jiru sana ilaalaa tarkaanfattaati. Maal gochaa? Asiitii har'a cimachaa. Ammas keessatti hafuun barbaaddu kaa kufuu sana keessatti. Ammas dhaloonni biraa dhufee akkasirratti dabalamee achuma teessee isaanii eegdaare. Eeguun qabdu. Kanaatiif cimattee warra sanatti warra darbetti akkatti dabalamtu si godha. Maaltu kufaatiin kee kaleessaa sun? Kanaatiif har'as daawwattoonni keenya kufaatiin keenya kaleessaa akka kufnee achumatti cabnee hafnu osoo hin taane. Kufaatii keenya sana keessaa maaliif kufne eessatti kufne akkamitti kufne kan jedhu irraa baranne carraa boruu qabnu carraa bornuuf jiru sa'aatiif daqiiqa bornuuf laatame sanatti darbine dammaqnee akka hojjennu nu barsiisa malee kufnee akkatti achitti hafnuuf miti. Kanaaf ofirratti dammaqnee waan kufneef haa barru. Maaliif akka kufnes barre maaliif kufaatiin keenya guddina keenya wanta ta'eedhaaf jechuudha. Guddina keenyaaf carraadha wanta ta'eedhaaf. Karaa guddina keenyaati wanta ta'eedhaaf kufuun kufaatii miti. Yaada jedhu. Kufanii hafuutu kufaatiidha. Kufanii hafuutu kufaatiidha. Malee kufuun darbuudha yaadaan akka kootti furadha. Kufaatii irraa barachuu kan jiru irratti yaada bal'aa nuuf kaasteetta.
kufaatii mataa isaatiin iyyuu kufaatii kan ta'u gaafa kuftee haftudha. Namoonni gurguddoon addunyaa kanarra jiran baay'ee isaanii kufanii ka'aniitu waan guddaa kan kalaqan. Warri ibsaa uuman, xiyyaara uuman, wantoota gurguddoo addunyaan kun haala gaariin itti fayyadamaa jirtuuf itti of jijjiiraa jirtu kan uuman kufaatii baay'eerra barataniitu. Kanaafiyyuu kufaatii kan jedhamu kuftee yoo hafteedha malee kuftee achi yoo kaatee kufaatii keerraa immoo barattee maaliifan kufe jettee yaada sana jijjiirtee boru kufaatiin akkasii yoo dhufe immoo isa bara darbuudhaaf humna cimaa fudhattee too pootenshaali haaraa horattee bara darbuun baay'ee murteessaadha. Maal jedhu beektonni yeroo haasaan gufuun tokko jalqabee si gufachiise rakkoo kan kee miti kan gufuu sanaati. Lammataa deebi'ee yoo si gufachiise kan kee ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu yeroo baay'ee gufuun sun si gufachiisee si kuffise taanaan gufuu sana too hin ta'in gufuun sidhaa. Maaliif yeroo si gufachiise hin barreetu waan si jala jiru waanta ta'eef si gufachiise irratti buuteetta. Ifa keessaa ta'uu dukkana keessa. Garuu lammaffaa gaafa itti buutu irraa goruun kan kee ture. Gufuun sun achuma jira. Maaliif gufuun gufuudha hojii isaati silayyuu waanta ta'eef. Kaasuunis hin barbaachisu. Hojii isaati kaani. Gufuun gufachiisuun hojii isaa waanta ta'eef eenyutu irraa goruu qaba ture edda takka gufattee lammaffaa irratti gufachuu akka hin qabaannee fi situ irraa goruu qaba gufuu sanarraa. Gortee gara hojii keetti darbuutu sirraa eegama waanta ta'eedhaa fi isa kanaafillee furmaata ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu wanti guddaan doongoruun jira, kufuun jira. Doongora sanarraa barattee, kufaatii keerraa barattee of fooyyessitee chaalenjii dhufuuf yookaan immoo gara fuulduraatti rakkoolee dhufan sirriitti itti cimtee bira darbuuf baay'ee nama gargaara. Kanaaf kufaatii keenya sodaannee dhaabachuu otoo hin ta'in kufaatii keenya irraa barannee gara fuulduraatti deemuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kaan namoota nama deeggaran wal hidhata qabachuudha. Namoota si deeggaran yaadaan, faayinaansiidhaan si cimsan gara fuulduraatti akka deemtuuf humna siif ta'aniin of marsuudha. Kana jechuun maalidha? Jecha tokko jira. Hiriyoota keenyatti himi maalummaa keef sitti hima. Namni oolmaa isaa fakkaata. Nama si fakkaanne yookaan immoo karaarraa si maqsu nama soba wajjin oolte sobaadhumtaati. Nama cimee hojjetee tattaafatee jireenya isaa jijjiiruudhaaf deemoo ta'e namni nuti wajjin ooltu akkuma nama sanaa taatu. Namoonni nuti wajjin oollu baay'ee murteessaadha. Namni tokko tokko konferti zoonii keessa jirru hubachuu bira dadhabuu bira darbanii achuma akka jiran achirra dabarree kan deemne yaadonni isaan nu kennas yaada xiqqaa yookaan immoo mandara keessatti nama hambisan kan ta'utu jira. Garuu namoonni immoo dandeettii qaban, beekumsa qaban, yaadaan nama deeggaruu danda'an, haamilee namaaf ta'an, faayinaansiidhaan, yaadaan namaaf kadhachuun illee ta'uu danda'a. Haala adda addaatiin kan yoo kuftellee si kaasanii iddoo gaarii si kaan, si cimsanii si dhaabanii mul'ata kee akka jiraattu kan si godhan jiru. Kanaaf namoota akkasii wajjin of marsuun yeroo akkasiitti yeroo haala mijataan keessa hin jirre yookaan haala mijataa fakkaatu garuu haala mijataa kan taane keessa jiru keessaa ba'uuf baay'ee murteessaa fi gara fuulduraatti illee nu deemsisuu danda'a. Yaada gaariidha. Namoota gaggaarii, namoota oolmaa gaarii, namoota jireenya gaarii wajjin hidhata qabaachuu yaada jedhu irratti akkuma jettee haala mijataa sirrii hin taane keessa namoonni jiran si tiksu achuma keessatti, si kunuunsu achuma keessatti. Maaliif ufiifuu haala mijataa sirrii hin taane keessa waan jiranii fi sirrii ta'uuf ta'uu dhiisuu isaa hin hubanne malee haala sirrii hin taane keessa waan jiranii fi achi keessa akkati hin baane si kunuunsu, si tiksu. Haaxirii keessii jabeessu isaa. Haaxirii keessii jabeessu akkasitti ho'u godhu. Garuu akkuma ati jette oolmaan kee gaarii yoo ta'e, oolmaan kee warra muuxannoo irraa argattu yoo ta'e, oolmaan kee warra ittiin beekumsa kee muuxannoo kee haareffachaa deemtu yoo ta'e garuu eessan ture kaleessa amma si jechisiisutti. Haalli mijataan sun akkas ture inni sun amma si jechisiisu. Amma si jechisiisutti si ga'a jechuudha. Maaliif haala mijataa sirrii keessa warri jiran si baasu. Haala mijataa sirrii hin taane sana keessa jechuudha. Maaliin si baasu? Yaadaan si baasu. Ilaalchaan si baasu.
Inni guddaan immoo dhaloota amma wanti nu keessatti ilaalcha keenya ajjeese maaloodha? Ilaalcha sirrii hin taane qabaachuudha. Eenyuuf? Ofiifis naannoo keenyaafis kan nu cina jiruudhaafis jechuudha. Ilaalcha bilchaataa hin qabnu. Ilaalcha sirrii hin qabnu. Kanaatiif kan naannoo keenya jiru kan ilaalcha sirrii qabuudha yoo ta'e ilaalcha irraa baratta. Qarshii qofa si ilaachuu miti. Qarshii qofaan si deeggaruu miti. Qarshiin immoo hin barbaachisuu miti, hin barbaachisa. Maaliif namoonni baay'een ilaalcha sirrii qabanii isaan gaddisiiftallee ati. Hidde akkamittiin akkas taatee kan fakkaattee dookumentii kana baattee beekumsa kana baattee as maaliif teessaa? Carroonni kun jiru yerootti isaan jedhanii yaadamu kun balbala sitti argisiisu. Maal sirrii sii kennan? Yaada sirrii, ilaalcha sirrii sii kennaniiti daandii sitti argisiisu. Akkuma tette kanaaf oolmaa sirreeffachuu. Eenyu wajjin akka jirtu sirreeffachuu. Naannoo kam akka jirtu sirreeffachuu. Oolmaa kee irratti dammaquu. Oolmaa kee irratti dammaquu qabda. Hiriyaa maalii hiriyaa sirrii akka qabduuf akka hin qabne adda baafachuu qabda. Kanaatiif oolmaa keenya sirreeffannee haala mijataa sirrii hin taane sana keessaa bahuu qabna. Yaada jedhuun qaba. Dabalataan yaadni asirratti dabaluu qabu. Of kunuunsuu shaakaluu. Yeroo tokko haala mijataa nutti fakkaate achuma keessaati daakna. Achuma keessa jiraanna. Yookiin ofiin kunuunsinu yookiin kan nun cina jiruun kunuunsinu yookaan immoo beekumsuma nu keessa jirullee kunuunsaan jiru jechuudha. Ofiin kunuunsine jechuun beekumsa nu keessa jirullee kunuunsine baasaan jiru. Of kunuunsuun barbaachisaadha. Haala mijataa sirrii hin taane keessaa bahuudhaa fi fayyaa ofii eeggachuu, naannoo keenya eeggachuu, qaama keenya eeggachuu. Maaliif yeroo tokko Waaqayyoo guutuu godhee nu uume, guutuu godhee ofiif nu kenneeti eegaa jedhe garuu. Maaliif mana isaati wanta taaneef nuyi eeguu qabna. Of kunuunsuu qabna. Maaliif haala mijataa sirrii hin taane keessaa kan nuyi baanu gaafa of kunuunsinedha wanta ta'eedhaaf. Of kunuunsinu yoo ta'e garuu sammuu gaarii hin qabaanne of jijjiiruu hin dandeenyu waan ta'eef. Fayyaa yoo hin qabaanne of jijjiiruu fi haala mijataa sirrii hin taane sana keessaa bahuu miti achi keessa yoo carraan jiraachuu keenya dhiphaa wanta ta'eedhaaf jechuudha. Isa sirrii hin taane sana keessa jiraachuuf iyyuu carraan keenya dhiphaa wanta ta'eedhaaf. Gaafa of kunuunsaa deemnu garuu carraa keenya fuula dura jirutti bahuudhaaf tattaafanna wanta ta'eedhaaf jechuudha. Of kunuunsuun baay'ee barbaachisaadha. Of kunuunsuun naannoo sammuu keenya eeguun, fayyummaa keenya eeguun, nyaataan illee haala adda addaatiin waan dandeenyuun maaliif karoora keewwan bira gahuudhaaf konferensii zoonii sana keessaa baanee isa dhalanneef yoo of kunuunsinee bira gahuu dandeenya waan ta'eef amma of kunuunsinetti karaa dheeraa deemuu hin dandeenyu. Galaa qabaachuu qabna. Galaan sun immoo tokko fayyaa keenyadha. Fayyaa keenya irratti hin hojjenne yoo ta'e, ofiin kunuunsine yoo ta'e, ofiin qabne yoo ta'e, sammuun keenya miidhamuu danda'a, qaamni keenya miidhamuu danda'a, dhibee adda addaatiif illee saaxilamne karoora keenya bira qaqqabsiisuu dandeenya waan ta'eef amma danda'ametti of kunuunsuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kabiraa guddina xiqqoo argamteetti gammadu. Xiqqoo haa taatu guddina sana kabajuun baay'ee barbaachisaadha. Jijjiirama iddoo kaleessaa irraa xiqqoo gaafsiqtu jijjiirameera kana caalamuu jijjiiramuun qaba jennee jijjiirama ishee arganne sanarra kabajuu fi itti gammaduun baay'ee barbaachisaadha. Waan xiqqoo irratti yoo hin gammanne isa guddaa irratti gammaduu hin dandeessu waan ta'eef. Waan xiqqoo jijjiirama argamte jijjiirama konferensii zoonii keessaa bahuudhaaf tattaaffiin ati goote isa boruu sirriitti keessaa baatee of jijjiiruudhaaf ta'uuf hamilee siif ta'a. Kanaaf jijjiira sadarkaa irratti jireenya keenya irratti naannoo keenya irratti mana keenya irratti dhufu yeroo hundumayyuu kabajuun baay'ee barbaachisaadha. Daawwattoota keenya kun sana jireenyaati. Soorii jireenyaa har'a sagantaa godhatee kan dhiyeeffate yookaan mata duree godhatee kan dhiyaate haala mijataa sirrii hin taane yookaan immoo konferensii zooniidha.
miidhaasaa maalidha kan jedhu kaasneerra. Akkasumas haala akkamitiin immoo keessaa ba'uu dandeenya kan jedhu kaasneerra. Sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Akka walii galaatti koonfirensii zooniin yookaan immoo haalli mijataa hin taane garamiittidha kan deemu yookaan immoo guddina keenya irratti haala akkamiitiin deemuu danda'a fi naannoon koonfirensii zoonii jennu kun maalidha kan jennu akka walii galaatti mata duree kana irratti yaada walii galaa kaasneetoo sagantaa keenya kan goolabnu ta'a. Haaluma kanaan koonfirensii zoonii yoo kaasnu yookaan immoo maappii isaa yeroo kaasnu iddoo afuritti hiramee jira. Miidhaa isaa ilaalleera. Akkamitti keessaa ba'uu akka dandeenyu kaasneera. Maappii isaa yeroo fudhannee kaasnu garuu bakka afuritti kan hiramee jiru. Inni jalqabaa koonfirensii zoonii yookaan immoo haala mijataa sirrii hin taane ilaallu mijataadha keessa jirta sitti toleera. To'atamtee jirta. To'annoo koonfirensii zoonii jala jirta. Sitti toleera. Garuu tolaa miti kusii quqaa jira. Seeraan nyaachaa hin jirtu, seeraan dhugaa hin jirtu. Mul'ata kee jiraachaa hin jirtu. Akka barbaaddetti obbira dabartee nama gargaaraa hin jirtu. Sana keessaa ba'uuf tattaaffii gochaa hin jirtu. Sitti toleera, sitti to'eera. Iddoo sitti to'ee jiru jechuudha. Feel safe and in control. Bakka to'annoo nama biraa jala jirta. To'annoo ilaalcha nama biraa jala. To'annoo sirrii hin taane, ilaalcha sirrii hin taanetti to'atamtee jirta jechuudha. Sitti tolee jira. Mijatii jira. Isa yaada bal'aa jalqabumayyuu waan kaasneef sana keessaa ba'uuf garuu gaafa taafachuu jalqabdu fiir zoonii yookaan immoo zoonii sodaa. Sodaatu jira. Ofitti amanummaa dhabuu jira. Of ceepha'uu jira. Gaafa sammuun kee hojjechuu jalqabu of ceephuu jalqabda. Eessan ture? Maali hamma yoona akkamittiin ofirratti dammaquu dadhabe? Jettee of ceepha'uu jalqabda. Namallee ceepha'uu dandeessa. Garuu nama ceepha'uun bu'aan buusu namootas illee ceepha'uu dandeessa. Maaliif ganaa of baraa jirta waan ta'eef sitti murtaa'u. Yaadonni namaati immoo sitti baay'atu. Gaafa jijjiiramuudhaaf haala mijataan sirrii hin taane sana keessaa bahuudhaaf koonfirensii zoonii keessaadhaaf bahuudhaaf carraaqdu hiriyaan keessa bukkee jiru yaada sirrii si fiduu danda'a, yaada hin taane si fiduu danda'a. Qabsoo baay'ata. Inni tokko tokko si cimsa, inni tokko tokko immoo maaliif kana yaalta? Maal fiduuf dhama raasuu akka jedhan? Maa baata? Maaliif akkuma isa fakkaattu waan barbaaduuf sana keessa akka barbaadu hin barbaadu. Inni si caalee deeme immoo achi keessa si baasuudhaaf immoo yaada babbareedaa siif kenna. Yaadotiin sun wal cinqu. Waatu uumamaa jira jechuudha. Sammuu keessatti reakshinii wayiitu uumamaa jira jechuudha. Kanaaf akkuma jalqaba kaasne sodaa kana cabsanii bira darbuun zoonii sodaa kana kuttee bira dabarte malee zoonii biraa irratti ce'uu hin dandeessu jechuudha. Ofitti amanummaa akkuma jalqaba kaase ofitti amanummaa dhabda. Waa Afrikaan qabu jetta. Sana keessaa bahuudhaaf innaa tattaafachuu jalqabdu of harkaa hin qabuti. Maalin godha boriiwwan kufe? Haala akkamittiin socho'uu danda'a? Akkamittiin bira darbuu danda'a? Kun yoo natti dhufe riiskii kana eenyutu fudhata? Kan jedhu sodaa guddaa keessa galta. Sodaan guddaa sun immoo of ceephoo sitti fida. Eessan ture? Kaleessa maali? Kun hin jiru moo? Maaliin ta'e? Zoonii sodaa kana zoonii mijataa ta'e garuu mijataa naaf hin taane keessa akkamittiin turuu danda'e? Kan jedhu ni ta'e. Inni kan biraa akkuma kaase yaadota namaaf baay'ata. Kan hundumayyuu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Dhiisanii kutanii bira darbuun qaxana kana keessaa bira darbuun baay'ee barbaachisaadha. Yaada dabalataa. Yaadota hundumayyuu kaasteetta. Yeroo baay'ee haala mijataa sirrii hin taane sana keessaa bahuudhaaf intini banaa ta'uu qabda bakka. Of qopheessaa ta'uu qabda. Eeyyamamaa ta'uu qabda. Of kennuu qabda. Jijjiiramni mataasaa iyyuu akkuma sila yaadota jiran irratti kaafne of kennuu barbaada waanta ta'eedhaaf jechuudha. Ati ofiin kennine taanaan yaadota jiran keessummeessuu hin dandeessu. Haalota mijataa keessummeessuu hin dandeessu. Garuu gaafa of kennitee of qopheessitee haalota mijataa sirrii hin taane keessa akkati jirtu si dammaqseeti haala mijataa sirriitti si baasaa jechuudha.
Kanaatiif daawwattoonni keenya daawwattoonni keenya nu dhaggeeffachaa jirtanii nu daawwachaas jirtan jijjiirama sirrii hin taane keessa osoo jirru garuu sirrii kan nutti fakkaate of kennuu nu gaafata. Yeroo keenya kennuu nu gaafata. Ofii keenya of kennuu nu gaafata. Yeroo baay'ee yeroo laannu jijjiiramuudhaaf yeroo laannu. Garuu waan sirriin taane irratti yeroo keenya waan sirriin taane irratti nutti fakkaate dabarsaa jirra. Wantichi garuu achi nuun butu. Yeroo tokko yoo of ilaalle jechuudha. Kanaatiif haala mijataa isa sirriitti bahuudhaaf isa sirriin taane keessaa ammoo bahuudhaaf of kennuu yeroo keenya aarsaa gochuu of aarsaa gochuu nama dhaga'uu dhiisuu of dhaggeeffachuu chaalenjii sodaachuu dhiisuuni dirqama. Of ceephaata taanaan amma kufte ammayyuu deebite. Ofii kee of ceephaata waan darbe irratti taanaani ammayyuu deebi'anii kufuutu jira. Ammayyuu deebi'anii haala mijataa sirriin taane sana keessa jiraachuutu jira. Kanaatiif haala mijataa sirrii ta'etti bahuudhaaf of ceephaa'uun gonkumaa barbaachisu. Gonkumaa barbaachisu. Zoonii lamaffaa ilaallilla. Zoonii sadaffaa keessa kan jiru immoo of jijjiiruudhaaf konfert zoonii keessaa bahuudhaaf yeroo tattaafannu zoonii barumsaa. Zoonii barumsaatti argamu. Kana maal jechuudha? Barumsa muuxannoo kan itti argannuuf ta'a jechuudha. Sodaa sana cabsinee maal jedhu namaa cabsinee of ceephaa'uu bira dabarree gara jijjiiramaatti tattaafachuu na jalqabnu wantoota wajjin wal'aansoo wal qabnu na jalqabnu wantoota fuuldura dhaabatan sodaa keenya jennu akka nuti hin guddanne gufuu nuti ta'an gaafa itti wal'aansoo wal qabnu jalqabnu barumsa argachaa deemna. Muuxannoo argachaa deemna. Chaalenjiin jiraan gufuun jiraachuu danda'u. Chaalenjiota sana keessa darbuu jalqabna jechuudha. Akkuma warqeen abidda keessa darbee warqummaa isaa beekamu akkasuma nutis immoo chaalenjii keessa dabaru rakkina keessa dabaru keessatti barumsa argachaa deemna jechuudha. Inni kun zoonii sadaffaa keessa jira jechuudha. Zoonii sadaffaa kana keessatti muuxannoo rakkoo keessa darbuudhaan kan ka'e argachuu jira. Namarraa kan argannu jira. Wantoota irraa kan argannu jira. Yaada nuti yaaddu kan argannu jiraachuu danda'a. Akkasumas dandeettii cimaa ta'e fudhannee bahuu dandeenya jechuudha. Kana qofa miti. Chaalenjii ciccimoo ta'an, gufuu nuti ta'an, rakkinoota gurguddoo keessa waan dabarruuf chaalenjii isa dhufuuf illee akka qopheessinuuf barumsa guddaa arganna jechuudha. Inni zooniin afuraffaa yookaan immoo inni dhumaa zoonota sadan kana bira dabarre gara dhumaatti yeroo deemnu mul'ata keenya jiraachuu jalqabna. Kun zoonii guddinaa jedhama. Guddachuu jalqabna jechuudha. Ka'uu jalqabna jechuudha. Xiyyaarri hojjetamee haala adda addaa keessa darbee gaafa xumuramu akkuma balaluu jalqabu nutis jireenya mataa keenyaa irratti jiraachuu jalqabna jechuudha. Jireenya mul'ata waaqayyo nu keessa kaa'e. Ganoom gaafa uumamnu potenshaaliin nu keessa jiru, mul'ata nu keessa jiru, mul'ata nama biraatu hin ta'in, mul'ata keenya irratti fayyadamuu jalqabna jechuudha. Kaayyoo keenya barbaaduu jalqabna jechuudha. Maaliif anu uumame? Nyaadhee dhugee uffadhee bashannanee gammadee jiraachuu qofaaf kan jedhu irratti dhufa. Addunyaa kana dhufuun kooyyuu maaliif? Fuuldura keenya barbaadaa deemu. Fuuldura keenya irratti barbaada. Hojjechuu. Kaayyoo keenya barbaada. Kaayyoo fuuldura keenya galma fuuldura keenya waan jirruudhaafi. Ayyee. Galma sana bira gahuudhaafi fuuldura keenya barbaadu waan haaraa barbaadu. Bitaaf mirgaan maal barbaaduu qabna? Waan haaraa wanta taane sana dhiifnee dhufaa jirra wanta ta'eedhaafi waan haaraa barbaadu. Waan galma keenyaan nu gahu barbaadu. Waan nu jijjiiru barbaadu. Gara sanatti nu geessa jechuudha. Akkuma ati jettee jechuudha. Baay'ee yaada guddaadha. Zoonota kana afran bira darbuun baay'ee barbaachisaadha. Daawwattoota keenya sagantaa keenya har'aa akkuma beekamu mata duree konfert zoonii yookaan immoo haala mijataa sirriin taane diina ilma namaa isa guddaa kan ta'e irratti haasaa gochaa turre. Haala mijataa sirriin taane maalidha? Miidhaa isaa maalidha? Akkamittiin keessaa bahuu dandeenya? Kan jedhu irratti gadi fageenyaan haasofneerra. Sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabna. Qopheessitoonni sagantaa kanaa ana Seenaa Mal Abdiisaa fi Abarraa Shifarraati. Ogeessi kaameraa immoo Raabseenaa Darajjee nu wajjin turte. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Konfert zoonii keenya keessaa baane haala mijataa nutti ta'e garuu sirrii hin taane keessaa kunnee baane
mul'ata keenya jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Addunyaa kanarratti gaafa dhufnu mul'ata wayii qabannee dhufneerra mul'ata sana keessa wajjin jiraachuuf immoo dirqama haala amma jiru keessaa baanee jireenya mataa keenya jiraachuun mul'ata waaqayyoo keessa kaa'ee jiraachuun baay'ee murteessaadha. Koonfartii zoonii haala adda addaatiin dargaggootas haa ta'u warra gurguddootas haa ta'u haala adda addaatiin sammuu keenya qabanii laphee keenya qabanii jireenya keenya qabanii akka nuti fuulduratti hin deemne fi sammuu keenya qabanii mul'ata keenya akka hin jiraanne nu godhan kunnee zoonii sadan bira dabarre zoonii afuraffaa keessatti akka of agarruuf irratti hojjechuu qabnaa, dubbisuu qabnaa, of jijjiiruu qabnaa, nama gaafachuu qabnaa, eessan jira, eessa deemuun barbaada, maaliifan addunyaa kanarra dhufe kan jedhu yaada kaasuu qabna. Torbeen kun torbee gaarii kan jaalalaaf kan eebbaa kan ulfinaa isinii fi maatii keessaniif hunda keessaniif haa ta'u. Akkasumas torbee itti zoonii koonfartii zoonii haala mijataa nutti fakkaata garuu mijataa hin taane keessaa baanee gara guddina keenya irratti gara adeemsa mul'ata keenya irratti deemnu nuuf haa ta'u. Torbeen torbee gaarii ulfaadhaa nagaa nu ta'a.